Abbaa Gadaa Guyyoo Boruu Abbaa Gadaa Booranaa 72ffaa ta'uudhaan guyyaa har'aa kana baallii fudhatanii jiru. Sirni baallii walharkaa fuudhiinsaa kun handhuura Booranaa Areeroo Gooroo Ardaa Jilaa Badhaasaatti geggeeffame. Baallii kana kan itti dabarse immoo waggoota 8 darbaniif Abbaa Gadaa Booranaa kan turan Yuuba Kuraa Jaarsoo Harkaati. Sagantaa kanarratti uummanni fi keessummoonni magaalaa Finfinnee akkasumas kaaba Keeniyaarraa dhufan hirmaatanii jiru. Guyyaa baallii dabarsuu dura sirni adda addaa yeroo dheeraadhaaf geggeeffamaa turee jira. Abbaan Gadaa Guyyoo Boruu Guyyoo dubbii taasisaniin sirni gadaa hambaa addunyaa ta'uun yuuniskootti galmaa'uu isaatiif mootummaaf galata galchanii jiru. Dubbii isaaniitiin wanti guddoon nu dhaammannu tokkummaan jiraachuu qabaa jedhan. Akkasumas tokkummaa, misooma, nageenyaa fi barumsi ammayyaa akka cimu gaafatan. Sagantaa baallii walii dabarsuu kanarratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa fi aangawoonni garaagaraa argamanii jiru. Shaakalliin baallii dabarsaa seenaa dheeraa fi hiika guddaa qabu kun gama tokkoon bu'uura eenyummaa, iccitii tokkummaa fi hidda guddummaa keenyaa yoo ta'u, gama birootiin ragaa ogummaa yookaas immoo wiisdemii abbootii fi haadholii keenyaa bara baraati jechuudhaan pirezidaantii Shimallis Abdiisaa kan ibsan. Keeniyaarraa immoo bulchaan kaawuntii Marsabit kan kaaba Keeniyaatti argamu Mohammad Ali yookaan Abshiiroon argamanii jiru. Achii dhuftee dimokiraasii irratti hayyooleen waan garaagaraa dubbatu. Addunyaa keessaa dimokiraasii guddoon kan Ameerikaatiin jedhan jechuun kan Booranaa 72ffaa ga'uu fi Ameerikaa akka dursu dubbatan. Dimokiraasiin sirrii kan durii isa kanaadha. Ka cufiirra dansaa, ka cufiirra guddoo addunyaa keessaa, ka cufiirra bareedduu cimaa aadaa keenya kan Gadaa, ka Booranaa, kan Oromootii jedhan. Dabaluunis wanti ani isin kadhadhoo mootummaa keessan jabeeffadhaa jechuudhaan dhaman. Dur gara daangaa Itoophiyaa seenuun rakkoo ta'uu fi erga bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahimad aangootti ba'ee haalli jijjiiramuu himan. Abbaan Gadaa Booranaa hawaasa Booranaa lafa bal'aa kibba Itoophiyaas ta'ee kaaba Keeniyaa buufatee jiru tajaajilu. Bara bulchiinsa Abbaa Gadaa duraanii Kuraa Jaarsoo Booranni qormaata garaagaraa keessa darbeera. Hongee, walitti bu'iinsa, sochii hidhattootaa, weerara waannisaa fi kaan ni eeramu. Walitti bu'iinsa ammaatiin Kuraan hidhattoota waboo kan mootummaan shanii jedhu nyaaphaa Booranaati jechuudhaan labsaniiru. Baallii karaa nagaatiin Gadaatti aantutti dabarsee jiras jedhan. Eegii Booranni Gadaa buluu jalqabee haaromsa as abbaa 72 ejjenna jechuun garuu akka jaarroleen argaa dhageetti jettutti sirni Gadaa abbootii Gadaa 94 ture jechuudhaanis ibsan.